Ayyee welcome. Baga nagaan dhuftanii baga Aggaaroo YouTube chaanalii nagaan dhuftanii. Baay'ee galatoomaa YouTube kana like shares godha. Okay, har'a gaa seenaa yookaan haala dhufaatii YouTube'n itti jalqabe kana ilaalla. YouTube'n argannoo nama sadiiti. Nama sadii ta'anii argatanii. Argannoo nama tokko miti, kan nama lama miti, kan nama sadii jechuudha. Akkuma viidiyoo koo duraan irratti dubbaddetti YouTube kan argate nama sadii ta'anii tokko dhalataan isaa qaccee Jarmanaawii kan ta'e Ameerikaanii keessatti dhalate. Ameerikaan hidda dhiigaa biyya Hindiyaas qaba. Ameerikaatti dhalate. Jarmanaawiidhas zeegna dhaloonni isaa Jarmanaawiidha. Indiyaatti qaccee Hindiis qaccee Jarmaniis qaba jechuudha. Namni kun dargaggeessa kalaqa kana kan argate nama kana jechuudha. Nama kana fakkaatudha. Jaawid Kariim jedhama. Itti gaafatamaa yookaan immoo qorataa software engineering Kaalifoorniyaa keessatti argamu keessatti department head itti gaafatamaadha jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif nama sadii ta'anii Jaawid Kariimii fi Chaad nama sadii nama sadan keessaa adda duree ta'e kan himte isa kana jechuudha. Sadan jiraa kunoo fakkiidhaan kana fakkaatu jira kana sadan jechuudha. Jira kana sadan isa kana kunoo jira kana jechuudha. Inni kunis Chaad Heerlii jedhama. Sadii ta'anii dhumarratti argannoo kana argatanii jechuudha. Bara 2005tti argannoo kana argatanii dhumarratti maal godhani? Sadan jiraa kuni Google'itti gurguratan jechuudha. Filma kaampaanii Google keessa hojjetu software engineering keessa booddee Google'itti gurguratanii birrii biiliyoona doolaaraa tokko qabxii 65tti gurguratanii jechuudha. Lammii Indiiti keessa kan jiru jechuudha. Achi keessa nama sadiin co-founder jedhamu. Gareedhaan argatan malee nama tokko qofa miti kan argate. Isa kana garuu adda dureetti kan hojjetaa ture. Garuu gareedhaan argatan jechuudha. Nama sadii jechuudha qorannaa gaggeessanii kan jira argatan malee qofaa jira miti. Sadan jiraa kun hojii kana jechuudha gubbaatti kan jiranu. Kun Jaawid Kariim isa kana. Kun Jaawid Kariimii. Inni kun immoo Chaad Heerliidha. Chaad Heerlii. Adda gaa'ee naannoo waggaa 10. Kun immoo Steve Chen jedhama. Steve Chen jedhama. Adda naannoo waggaa 15 jechuudha. Garuu YouTube'n bara kana keessaa argamu malee viidiyoo koo kan biraatiin YouTube'n jarri bara kana keessa gadhiisanii maqaan isaa Mi'at Zoo kan jedhamudha. Publish kan jarri godhanii gadhiisan jechuudha. Publish godhanii kan secondii 18 turuudha. Kuni ala deebi'aan gaddaasee viidiyoo koos duraan irratti dubbadheera. Amma garuu kan hin jechuu barbaadu YouTube partner programming bara kam jalqabe miseensa YouTube ta'u. YouTube partner programming kan jalqabe bara 2007tti akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Adda waggaa 13 jechuudha. YouTube partner program namni YouTube partner programming keessa kan seenu jalqabe jechuudha. Miseensa YouTube ta'ee namni congratulation waliin jedhu bara 2007tti akka addunyaatti jalqabe jechuudha. Start advertising revenue advertising bara sana jalqabe garuu adii kanatti jalqabu jechuudha. Advertising revenues haa ta'u malee 2006tti yaadii beeksisa irratti hojjechuu kun jalqabe. Beeksisi jalqabaa garuu kan irratti hojjetamu viidiyoo haa ta'in muuziqaadhaan jechuudha. Audioodhaan jalqabe jechuudha. Maastaawwan kanatti gadhiifamaa ture. Viidiyoodhaan hin ta'in muuziks ads jechuudha. Sirba beeksisaati. Amma garuu viidiyoodha. 2007tti viidiyoodhaan jalqabe jechuudha. 2007 irratti viidiyoodhaan jalqabe.
2007 viidiyoo aadsiin beeksisii godhamuu jalqabe. YouTube paartiner piroograamii 2007tti. 2006tti sagaleedhaan muuziqaadhaan jalqabee beeksisa irratti kan hidhamuu jalqabe. Booda immoo viidiyoodhaan 2007tti. Kanaaf miseensa yuutuubii namni kan ta'uu jalqabe dhiyeenya jechuudha. Waggaa 12. Jechuun xiqqoodha. Namtichi kun maal jedhama? Mobile ads. Yeroo sana keessatti egaa moobaayiliin natti hin jalqabne. Moobaayiliin kan jalqabe 2010tti beeksisi kan irratti hidhamuu jalqabe jechuudha. Yuutuubiin egaa laapitooppiidhaan kompiitaraan fayyadamaa ture jechuudha. 2010tti laapitooppiidhaan kompiitaraan keessaa ba'amee gara moobaayiliin yeroo sana keessa kan humna qabu cimina isaa kan fooyyessee jedhee ቨርዥን isaa cimee 2010tti jalqabe jechuudha. 2010 በሞባይል ላይ የሚደረገው ማስታወቂያ በዩቲዩብ ላይ መለቀቅ ጀመረ ማለት ነው። ከዛም በፊት በኮምፒውተር ላይ ይደረጋል ማለት ነው። ማስታወቂያ የሚለቀቀው በኮምፒውተር ላይ ነው። I have been on YouTube since around 2007 and I have seen ads. Arguun beeksisa kan jalqabees 2007tti jalqabe jira. Namtichi tokko 2007tti namni miseensa yuutuubii ta'uu jalqabe waggaa 13 jechuudha. Waggaa 13 qofa baay'ee hin ture jechuudha. Eshi galatummaa kana fakkaata. Sidas kubachuu. Jadi gasir bekas seperti beta lah. Terbasa lagi beta ti bukan. Bukan Europe. Itu dah kapal.